Attam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'a kan hojjennu waaddii foonii yookiin xibsii kana fakkaatu kan baay'ee bareedu kan mi'aawu hojjennaa. Garuu gara jiruu isaatiitu hin deemin dursa garuu warra jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftanii yoo jiraattanii sabskiraayibii akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Amma akka argitanitti wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera. Kan hundumaan fayyadamaa. Egaa asitti foon xixinneessee murmureen qaba. Egaa foon re'een fayyadamee shunkurtaan fayyadamaa. Qaaraan fayyadamaa. Kun immoo chicken bouillon jedhama. Biyyatti kinoor jedhama natti fakkaata. Isadha. Hawaajadha. Akkasumas qondoo barbarree nan fayyadamaa. Qullubbii adii nan fayyadamaa. Mitmita nan fayyadamaa. Zayitii nan fayyadamaa. Rosemary yookiin isa baala foonitti waaddanii dhadhaa fi ashaboo nan fayyadamaa jechuudha. Amma gara jiru isaatti deema. Egaa amma maalan godhaa? Zayitii heelee korra yookiin maxxashaa korra nan godhaa. Zayitii egaa fallaana shorbaa lamuman godhee. Achi booddee shunkurtaatti naqee. Egaa shunkurtaan akka fedhii keessanii. Egaa ani garuu shunkurtaa guddaasaa walakkaan godhee. Isa booddee gaafa inni shunkurtaan naaf bishaatu qullubbiitti naqee. Egaa ani qullubbii nan jaalladha baay'isee naqee. Isas akka fedhii keessanii. Isa booddee mimmixatti naqee. Mimmixagaa fallaana shaayee walakkaa isaatti godhee. Isa booddee foonitti dabala. Egaa akka siliin jedhetti ani foon re'een fayyadamee isin foon barbaaddanii fayyadamuu hin dandeessu. Isa booddee shunkurtaa yookiin qullubbii isaa wajjin nan sukkuumaa nan bisheessa wajjin. Egaa kuni ayinataa xibsii kuni biyyatti gaazlaayit jedhamee gurgurama. Mana nyaataa keessaa, mana foonii keessaa gaazlaayit jedhanii gurguru. Egaa isa hojjechaa jira. Xibsii gaazlaayit isa jedhamu isa hojjechaa jira jechuudha. Isa booddee egaa isa chicken bouillon yookiin isa biyyatti kinoor isa jedhamu hawaaja sana itti naqaa kana fakkaata. Suuqii taargeetii keessaan bitanii achi argattu. Fallaana shaayee walakkaatti godhee. Foon immoo kan hin fayyadame paawundii tokkoof walakkaadha. Egaa isin akkuma maatii keessanii baay'ina maatii keessaniitii hojjettu. Egaa wanta fayyadamuma sittanii maayidheetanii. Egaa amma maalittan godhee qondoo barbarreettan godhee qondoo barbarree isas fallaana walakkaa yookiin fallaana shaayee tokkotti godhachuu hin dandeessu. Isa booddee bukkeedhaan egaa bishaanii ho'isaan ture. Bishaan itti naqeetanii wajjin immoo akka chikchikuu nan dhiisaanii. Isa booddee baala foon itti waaddanii ittan godhee Rosemary. Isa booddee egaa dhadhaattan dabalaan egaa dhadhaa xinnoo ishee duwwaattan godhee fooliimadhaa fi egaa isin akka feetan itti naqachuu hin dandeessu. Kunooti xinnoo ishee duwwaa fooliidhaaf duwwaan cobsee. Qaaraa ittan godhaa.
Achi booddee ashabootan godha. Egaa ashabootiin baay'isu. Maadii fi hawaajasa chicken bouillon yookiin kinoor sunis qaba. Mitmitaan kos qaba. Kanaafi baay'ee akka ittiin baay'annee fi baay'ee ittiin naqu xinnoo masheetti naqeetanii nan baasa. Isa booddee egaa buddeeniin nan dhiyeessa. Kanaga xibsii gaaz layitiin keenya nu qaqqabeera egaa buddeen irra godhetanii nan dhiyeessaa jechuudha. Egaa xibsiin immoo ruuzaadhaan wajjinis baay'ee mi'aawa. Yoo ruuzaa wajjinis nyaachuu hin dandeessu yoo barbaaddanii, qixxaadhaa wajjinis nyaachuu hin dandeessu. Egaa akkuma biyya keenyaatti ani buddeeniin hin dhiyeesse egaa qabmasee immoo isinitti himaa. Akkam akka mi'aawu. Wow, baay'ee mi'aawa. Hin jaallattu jedhee nan abdadha. Egaa yoo jaallattan immoo nama gara biraadhaaf hin fayyada jettanii sheerii naa godhaa. Laayikii naa godhaa. Sabskiraayibii gootan immoo mallattoo notifikashinii immoo tuquu hin irraanfatinaa. Viidiyoo itti aanutti immoo amma wal agarrutti ulfaadhaa isiniin jedha. Bye.